bilimtoota fi hordoftoota daawwattoota Fadisbaayiniidha. Fadisbaayiniin keenya keessanii kan hundatti subscribe share like godhuu kan daganneen isin jaa. Kanatti aansuudhaan warreen biyya keessaa fi biyya alaatti isanii yaadaa fi qabatamaanis ta'ee nuti eegaraa jirtan hedduu galatoomaadha isin jenna. Garuu warreen Fadisbaayinii hin dhaqqabin hedduutu jira. Isaaniif immoo share guddaadhaan akka dhaqqabsiisan illee akka nuuf dhaqqabsiistan kabajaan isin gaafanna. Isin jaalanna horaa bulaa. Egaa hordoftootaa fi daawwattoonni Fadisbaayiniidha. Fadisbaayiniin keenyaas keessaniis waliin qabna. Fadisbaayinii kana subscribe share like godhuu akka hin dagannee isin jenna. Aadaa Oromootii fi artii takka immoo baadiyyaa keessa deemnee baadiyyaan maal akka taate mul'isuudhaaf yeroo ammaa tattaaffii irra jirra. Akka subscribe like share nu godhan isin jenna. Subscribe share like godhuu akka hin dagannee.